السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمار كفون هردفتوتا في كبزمتوتا رزان أوروجي رجشتو سنين تدأمنتف كتانو سوالين قودين هردفتوتا في كبزمتوتا كيا هندي كيسان هيو هرا كومنتي كيسان جيشولا إرتي فيديو هجده maatii kiyya guutuu kan taatan guutuu keessan galatooma. Akkasuma warroonni koomantii babbareedaa koomantiin kiyyaa guutuun isaa hedduu na gammachiise. Gaafilee isin na gaggaafattan hunda keessa deemee kan osoo jechuu isin nan gaafatin hojjadhee waan deebii isinii deebise isiniif fakkaatillee hedduutu jira. Koomantii kana keessatti maashaallah bakka galatoomii waan ani dhugaa rabbii dubbachuuf jechuudha. Irra caalaa isaa koomantii ilaalee viidiyoo deebisuu osoo hin tahin ofii kiyyaa waan fedhii kiyya na keessa jiru tahee fi madda hojii ofiif burqisiise waan taheef jecha cedhisee kan hojjedhu jechuudha viidiyoo. Wanni kun namaaf hin tahaa, wanni kun nama hin barbaachisaa. Akkasuma ammoo tuyyuu dubartii kennan barbaachisaa, jireenya isaanii keessatti dhiira kennan barbaachisaa, xiqqaa fi guddaa kennan barbaachisa jedhee kan hojjedhu jechuudha. Garuu koomantii jala deemee koomantii ilaalee dhugaa rabbii dubbachuuf amma viidiyoo kana koomantii kana qaata jechuu haga qopheessee jedhe koomantiin hundi keessan na gammachiisee gaafileen isin na gaafattanii hedduutu as keessa jira. Irra caalaan gaafiin isin sirriitti na gaafattan gaafii waa'ee gaafa tuffaaha hojjedhe sanii tuffaahicha sanii barii guyyaa 40 geen'aan ramadaana 20tti dalage fakkeenyaa fi ramadaana 20tti yoo dalagu guyyaa 40 kan tahu guyyaa 10 san akkasumatti lafa kaannee achirra ji'a tokko jechuudha. Guyyaa 10 ramadaana keessaa wajjin guyyaa 40 tahaa inshaallahu ta'ala. Namoonni jarjartanii arguuf barbaaddanii dhugaadha namni itti fayyadamuu feetanii baay'ee waan nama dhibuu miti ama guyyoota muraasatu hafee inshaallahu ta'ala. Itti aansuun ammoo yeroo hedduu miksii yookiin ammoo khalxaa dibata walitti makaa fuulaa yeroo hojjedhu namoonni hedduun kan ifan ta'iniiftu jira. Kana hundaa ni fayyadamnaa jedhanii gaafii na gaafatantu jira. Kana hundaa fayyadamuu osoo hin taane hedduu wanni hojjedhee fi filattee kan keessa argattee wanni hundi akka bu'aa qabuu fi akka bu'aa hin qabne akka adda baafattuudha. Gaafiin inni guddaan ammoo koomantii kana keessatti arge hedduun tokko buleetiin tiyya takka shunfaa hedduu jechuudha walitti dhaabee nyaadhee na qal'isee naan jette. Eeyyeen shunfaan nama qal'isaa akkasuma immoo tuyyuu lubbuu namaa bana faayidaa hedduu qaba, darajaa olaanaa qaba. Ani yeroo hedduu viidiyoo irratti kan hojjedhe guyyaa 15f nyaadhaa achi booda dhaabaa turaa itti deebi'aa yookaan ammootu guyyaa tokko jidduu oolaa guyyaa 30 nyaadha. Fakkeenyaaf har'a yoo nyaanne boru dhiisne guyyaa itti aanu nyaanna. Akkasitti guyyaa 15 ta'a yookiin 14 ta'a jechuudha. Haala kanaan fayyadamaa jedhee jira. Namoonni tokko ammootu ani sheeppii naa haa baasuu barbaadee akkasitti nyaanni ati fayyadaminaan jette garaan abbaasee moo na furdis. Asirratti wanni isin beekuu qabdanii nyaanni ani kan nama qal'isuus dalage kan nama furdisuus dalage. Nama furdisu yoo jedhu garaa nama baasu osoo hin tahin qaama keenya guutuu iticha bareechisuu fi akkasuma mootuyyuu jabeessuu jechuudha, haaromsuudha. Itti aansuun namni kuni yoo nama taahu tahe irra caalaa jechuudha iddoo teessumaa tahe sheeppiin kan keen bahu sheeppii baasuu yoo barbaadde nyaata pirootiinii nyaatota amman barsiise kana fayyadama. Akkasuma ammootuyyuu ati sheeppii qofa yoo baasuu barbaadde furdina guutuu miti si hagalu. Sheeppii qofa yoo baasuu barbaadde dhugaatii hedduudha kan hojjedhe. Dhugaatii kana keessaa tokko filattee isa fayyadama. Isa booda sa'a 2 booda nyaata kan kee ciree nyaatta. Akkasuma mootuyyuu galgalallee yeroo barbaadde dhugaatii kana guyyaa gizee 3 fayyadamta. Nyaata wantoota akka ruuzaa akkasuma daabboo fi paastaa mokoroonii wantoota kaarboon haayidireetii tahee hin hir'istaa jechuudha. Kaarboon haayidireetiin garaa fi akkasuma immoo irrana qofa kan namatti guddisuudha. Garuu pirootiiniin hanga barbaadde yoo nyaatte harma kan kee taa'aa boqoo qaama kan kee kunuunsuu fi ijaaruu malee wanni inni hormoonii kan kee malee wanni inni garaa sirra dabarsu abadan hin jiru. Fi kiyyaanis fayyadamee argaa jira. Yoo nyaatolee san dhiisu garaan hinumaayyuu natti bahaa, garaan na gogaa. Akkasuma mootuyyuu fiizikaalli qaama kiyyaa ni jijjiirama sanuyyuu jechuudhaani. YouTube irratti waan xiyyeeffadhee hedduu jechuudha sa'aatii hirribaa kiyyaa dhiisee YouTube hojjedhuuf
jechuu barbaadeeti. Itti aansuun gaaffilee hedduudha kan gaafatamu. Fakkeenyaaf iskraappii yookiin ammoo kan fuula keenya qulqulleessinu quncisnu waa'ee loomii yoo itti godhee bakka zayituuna namoonni jettanis ni jirtanii. Loomiin iskraappii zayituuna wajjin yoo ta'e malee addan godhu. Akkasuma zayitiin loozii kan fuulaaf ta'utu yookiin gogaaf ta'utu jira. Kanaaf zayitii loozii sana yoo zayitii zayituuna dhabdan dhadhaanis ni ta'a iskraappii itti godhuu ni dandeettanii namoonni dhadhaa argattan. Akkasuma immoo shamarran keenya kan biyya Arabaa keessa jirtan zibdas itti godhuu ni dandeettanii zibdaan dhadhaadha jechuudha. Haala kanaan iskraappii fayyadamuu ni dandeettanii qaama keessan guutuutti. Guyyaatti osoo isin dandamee torbaan keessatti yeroo 2 fuula keessan qunciftanii yookiin iskraappii gootanii iskraappiin irra filatama kanaan isinii filadhu yookiin isinii himu karaa salphaa ta'een baaziliiniif sukkaarallee walitti iskraappii godhuu dandeenya. Akkasuma immoo zayitii zayituunaaf sukkaarallee walitti iskraappii godhuu dandeenya. Akkasuma immoo tuyyuu sukkaaraa fi loomillee namoonni fuulli isaanii alaarjiikii hin qabne isiniif galee loomiin amma fuula keenya shifiniineessiti yoo masan. Kanaaf namoonni isin shifiniinessine shifiniina xixiqqaasan hassasiyaa namni hin qabne namni fuulli keessan hassasiyaa qabu loomiif ittiin kaleessinaa isiniin jedha. Namni fuulli isaanii hassasiyaa hin qabne sukkaaraa fi loomiin iskraappii godhachuu ni dandeettanii fuula keessan hurka wajjin. Kunuunsa gaarii ofii gootan maadiyaatis tahee miidhagina fuulas tahee qaama hunda isaa ulaagaalee 100% argachuu ni dandeettanii. Kana argachuuf ammoo tuyyuu viidiyoo tokko qofa laaltanii fiidanii fayyadamuu osoo hin tahiin teentanii obsaan caqaftanii irraa hubachuu akkasuma ammoo tuyyuu viidiyoo san caalu kan moo'atu dhageeffattanii irraa akka sirriitti isinii ga'u viidiyoo guutuu jala deemtanii hubachuudha. Fakkeenyaaf amma irra caalaa viidiyoo waa'ee fakkeenyaaf dhangala'oo hormaata dubartii irraa bahu kana hedduu viidiyoo hojjedhe gaafiin akkasii isin gaafatamaa viidiyoo jala yoo deemtanii haala kanaan jechuudha. Barbaadanii jettan viidiyoolee hedduu argachuu dandeettanii viidiyoo faayidaa guddaa qabuu fi akkasuma fayyaa hedduu irraa argattan ni argattan jedhee abdiin qaba. Kanaaf anis yeroo biizii ta'e akkasuma ammoo tuyyuu isinis viidiyoo kiyya ilaaluudhaan namoota beeytaniifis dabarsuun akkasuma laayikii gochuun sheerii gochuun isinitti haa baru. Sheerii jechuun yuutuubaroota qofa osoo hin tahin maamiltoonni kiyya yookiin maatiin warri viidiyoo kiyya laaltanii itti wanna bilbila hedduu jechuudha. Fakkeenyaaf iimoon jira, telegiraamiin jira, waatsaappiin jira, misenjarri jira. Wantoonni adda addaa firiin waan jiruuf jecha isaanis sheer godhuu ni dandeettanii. Akkasuma maqaa kiyyas barreessitanii namaaf kennuu ni dandeettanii. Haala kanaan hundi keessaniyyuu sheer gootanii itti fayyadamuu dandeettanii hiriyoota keessaniif fayyadachiisuu dandeettanii. Gaafilee isin gaafattan guutuu isaa irra caalan viidiyoon kan hojjetame yoo kan hin hojjetamin jiraata tahe waa'ee tuffaahaa yookiin waa'ee dhukkubbii kalee irratti dhiyeenya kana hojjedhee guyyaa 40 na eegaa jedhe isa san qofa jechuudha kan hin hojjedhee hin xumurin. Isas amma guyyaan na hafee jedhe guyyaa 10 yookiin ammoo guyyaa 9 obsaan na eeydanii yoo jettan inshaallahu ta'ala isallee rabbiin achiin nu gahee warra fayyaa tahee waliif qabatee dhufu nu haa godhu. Qabadhe isiniif dhufaa fedhii rabbiitiin. Fayyaan faayaa Oromoo koo guutuu hundi keessan sabskiraayib laayik gochuun na wajjin turtii gaarii akkasuma immoo viidiyoo kee osoo irraan bahin laayik godhaa isiniin jedha. Isin jaalladhaa, isin kabajaa, koomantiin keessan hedduu na gammachiisee, hedduu na boonsee, hedduu na tolee dhugaa rabbii jechuudha. Koomantiidhaan babbareedaa hedduu nama gammachiisuudha. Hundi keessanuyyuu nagahatti isin jaalladha.